Hayyee hordoftoota malkaatuu akkam fayyaa keessanii jara galata waaqayyoof haa galatu isin akkam hayyee nagaanaaf ta'a iddoo hortanitti amma waaqayyo fayyaa fi nagaa isiniif haa laatu har'amii waan tokko isinitti himuun fedhaanis maanni bilbila namaa haala kamiin bilbila keenyatti xalafuu yookiin bilbila keenya nama sanitti yoo bilbilame kallattiidhaan akka bilbila keenyatti dhufu haala kamiin gochuu dandeenya san jedhuun isinitti himaafini sana dura namoonni kana dura chaanaalii kunaaf ilaalaa naaf daawwachaa turtan baay'ee galatoomaa ulfaadha. Sana malees immoo namoonni chaanaalii kootti haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan jecha subscribe gochuun dagatina. Sana malees egaa subscribe gootanii mallattoo akka bilbila kana al tokkoof cuqaasuun dagatina. Sababni isaa viidiyoowwan ani hojjedhu kallattumaan akkasiin qaqqabaniif akkan gadhiisin jechuudha. Kanaaf wanta kana isinitti himu innis maanni fakkeenyaaf maatii keessan namni hordofuu barbaadan jiraataan yookiin jaalallee keessan akkaataa itti hordofuu barbaadan jiraataan haala kanaan hordofachuu hin dandeessu. Isa kana hojjechuudhaaf kallattii lamaan goona. Jalqabni inni tokkoffaan bilbila nama nutti dhiyoo jiru fakkeenyaaf nama moobaayilaa nama sana harka keenyatti galfachuu dandeenyu yookiin bifa kanaan harka keenyatti galfannee bifa kanaan guuttannee isa nama sana hordofuu dandeenyu inni kallattii tokkoffaadha. Inni kallattii lammaffaan immoo nama nurraatii fagoo jiru yookiin nama miilaa keenya bira geenye yookiin nama san bira dhaqnee bifa kana hojjetachuu hin dandeenye haala kamiin akka hojjetannu yookiin haala kamiin nama sana osoo inni hin beekin haala kamiin akka hojjechiisnu isinitti himaafini. Sana malee immoo nama chaana bilbila keenya jechuudha nama hidhatee jiru osoo nuti hin beekin nama siimiin keenya hidhamee jira taanaan fakkeenyaaf hiriyoota keessan keessa namni tokko isinii bilbilli kee na didaa yookiin naaf hin bahu yookiin immoo bilbila nama wajjin haasa'aa jirta sababni isaa maaf na didaa waan akkasii yoo isiniin jedhe bilbilli keessan hidhamaa ta'uu beektanii haala kamiin akka ofirraa hiiktan isinitti himuun fedha. Kanaaf mala tokkoffaa wanti isin barbaachisu moobaayila keessan irratti jechuudha ishee aappii poonii ishee qafoo kana qofaa aappiin biraan hin barbaachisu. Sana malees siitingii keessan hojjetachuu dandeessu. Kanaaf mee isinitti himu mala tokkoffaa jechuudha ishee aappii kana tuqxu akka tuqxanii iddoo kana jechuudha iddoo tuqaa sadeen kana al tokkoof cuqaastu. Sana booda speed dial settings isheen jettu settingii kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Eega sanii call isheen jettu hortii al tokkoof tuqxu iddoo kana. Eega san bifa kanaan nu baasa jechuudha. Eega sanii maal jettuuni more settings iddoon jettu ishee sadaffaa kana irratti al tokkoof tuqxu. Sana booda bifa kanaan nu barbaada sakandii muraasa booda jechuudha. Kana booda bifa kanaan nu fida. Eega sanii eessa deemna call forwarding isheen jettu jirti. Sana booda al tokkoof tuqna iddoo kana jechuudha. Eega sanii nama san voice call jedha video call jedha nama san bifa kamiin haala kamiin akka hordofuu dandeenyu voice callidhaan hordofuu dandeenya moo yookiin sagaleedhaan hordofuu dandeenya moo yookiin videodhaan hordofuu dandeenya isa jedhu filannoo nu baasa. Kanaaf isin lachanuu yookiin lamaan keessa tokko filachuu dandeessu yookiin immoo lachanuu hordofuu dandeessu. Maal gootu voice callii tuqxu jechuudha. Eega tuqxanii bifa kanaan nu barbaada jechuudha. Sana booda kunoo bifa kanaan nu baasa jechuudha. Always forward when busy forward when unanswered forward when unreachable jedha. Kanaaf jalqaba osoo isinittan hin himin seene dhiifama. Bilbilli kun bilbila moobaayila nama sana nama hordofuudhaaf barbaadan sanarraa fuutanii ta'uu qaba. Kanaaf nama kana haala kamiin hordofuu barbaaddu yeroo hunda hordofuu barbaaddu moo yeroo nama busy ta'e yookiin immoo nama sanii namni bilbilee fi deebisuu didee barbaaddu isa jedhu achi keessa isin always forward isheen jettu tokkoffaartii kanaaf isa tuquu qabdu. Sana booda iddoo kanatti lakkoofsa keessan galchuudhaa qabdu. Lakkoofsa keessan iddoo kanatti fakkeenyaaf lakkoofsa kan koo nama kana hordofuudhaaf fakkeenyaaf bilbilli kun an jaalallee kiyyaa yoo ta'e nama kana hordofuudhaaf lakkoofsa kiyya iddoo kanatti galchee jechuudha. Lakkoofsa haa galchu. Eega sanii maal jettuuni enable jettuun iddoo kana jechuudha. Eega sanii bifa kanaan fida. Kunoo asitti forwarding istuu lakkoofsa kan koo taa'ee nama kana booda hordofuu dandeessa jedhee always forward jala naa kaa'ee jira jechuudha. Sana malees mallattoon asitti kunoo asitti naaf baateetti. Kanaaf malli tokkoffaan isa kana mala salphaadha. Kana gochuun immoo bilbila nama jaalallee keessan yookiin nama hordofuu qabdan san irraa fuutanii ta'uu qaba malee bilbila keessan irratti miti. Malli inni lammaffaa immoo
nama sinirraa fagoo jiru yookiin nama qaamaan bira deemtanii hojjetachuudhaan dandeenya akkanatti mobaayila nama sanirraa fuutanii hordofuudhaan yookiin guuttachuudhaan dandeenya haala kamiin nama sanitti akkas jettanii himtu maal himtu fakkeenyaaf namni sun biyya alaa yookiin naannoo isin jirtan irraa fagoo ta'e jiraannan bifa kana mobaayila isaatti akka galfatu ejejjuu sana maal godha iddoo ammas iddoo kana seena jechuudha. Egaa seenee booda urjii 21 urjii godhee lakkoofsa kana iddoo kanatti lakkoofsa keessan akka galchuu ejejjuu jechuudha. Lakkoofsa kan keessan nama saniin itti himtu jechuudha. Oo ayyamamaa sinii ta'e fakkeenyaaf amma kiyyaasaa galchuu. Egaa sanii bifa kanaan lakkoofsa keessan galchee masalaalii akka tuqu ejejjuu. Egaa sanii haa bilbiluu. Eega bilbilee bifa kanaan kunoo call forwarding unconditional registration was successful jedhee nama sanitti himaa kana booda iddootti barbaadan teessanii nama sana hordofuu dandeessu yookiin iddoo feetan teessanii jechuudha. Nama san bifa kanaan isin guute taanaan hordofuu dandeessu jechuudha. Baay'ee mana salphaadha. Inni kan biraa jechuudha nama bilbila keessan hidhatee jiru osoo isin hin beekin jechuudha. Nama bilbila keessan hidhatee jiru haala kamiin ofirraa balleessuu dandeenya isa jedhu. Isin maal gootu bilbila keessan jechuudha. Bilbila qafuu keessanii foonii seentu. Egaa seentan iddoo kanatti maal katabdu akkas gootu duwwaa 2 gootanii ammas masalaalii gootu sana booda hin bilbiltu. Kanoo call forward this all successful jedha. Irra successful jedhee bifa kanaan nama isinirratti hidhatee jiru hunda isaatu al tokkoon balleessuu dandeessanii. Kunoo mallattoon sunis iddoo jalqaba sitti baasee sunis baddeefti. Kanaaf bifa kanaan waan kana fayyadamuu dandeessu jechaadha. Sana dura namoonni namoota sana sun ayyamsiisin ofirratti dhuu barbaadan yookiin osoo namni sun hin beekin ofirratti hiitan ani itti gaafatamaa miti. Itti gaafatamaa mataadhuma keessanii. Kanaaf viidiyoon keenya irraa kana fakkaata baay'ee salphaadha. Viidiyoo kan koo waan ilaaltaniif galatoomaa. Sana malees viidiyoon kun isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Sana malees immoo namoota hin fayyadattanii yaaddan hiriyoota keessan keessaa jiraate sheer gochuudhaaf hin dagatina jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoo itti aanu nagaa walitti deebinetti naganaaf tura. Bye bye.